Akkam jirtu daawwattoota keenya nageenya keenya bakka jirtanitti isin haa qabu kun qophii mil'oo inniti kun torbanitti yeroo kana kan isiniif dhiyaatu keessummaa kallattii garaa garaa jiran kan isiniif dhiyeessudha har'ammoo keessummaa jabduu tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira haga xumuraatti waliin turaa kan jedhu geetoo lama yoo geessi kaameeraa Habtaamuu Barraati turtii gaarii qabaadhaa.
naa dhufu barsiistu. Galatooma. Hayyee keessummaa qabadhee dhufuu koon ibsee mi'aati immoo ibsanarra. Garuu asirratti si yoon jedhe. Rakkoon qabu. Rakkoon qabu? Barsiistuu waan taateef. Rakkoon qabu. Hayyee. Of ibsime. Yeroon ibsu ani barsiistuun Caaltuu Kabbaboon jedhama. Asuma Finfinnee keessatti dhaladheen guddadhee hojii barsiisummaa irratti argama jechuudha. Akkuma baktutti barsiisummaan baay'een jaalladhu fi baay'een hojjechuu kan barbaadu hojii. Egaa namootni baay'een Oromoo ta'anii magaalaa Finfinnee kana keessatti dhalatanii mana barumsaa afaan Oromoo kanaan barsiisuu yoo osoo hin taane afaan Oromoo dubbachuun itti cima. Mee ati akkamiin kana keessa dabartee akkas taate? Dhugaadha. Isa fagoo deemee ilaaluun nan barbaachisu obbolaan kooyyuu afaan sirriitti hin beekani garuu fedhii barbaachisaadha afaan baruuf qofa otoo hin ta'in afaan koo akka baru abbaan koo aarsaa baay'ee kaffaleera. Ani waldaa Meeccaaf Tuulamaa keessan guddadhe waan ta'eef afaan koo cimtuudha jechuudha. Obbolooti kee tokkummaa meetii si dabalatee Caaltuu akkasuma immoo Ayyaantuun jirti. Maqaan kun bara sana keessa moggaa ture. Jechuun amma waggaa muraasa dura iyyuu afaan Oromoon sirriitti dubbatamuun maqaa mitiiti afaan Oromoon sirriitti dubbatamu magaalaa Finfinnee keessatti. Jechuun amma Finfinnee keessa mana barumsaa amma banamee miti dura abbaan keenya ijoolleen keenya afaan keenyaatiin barachuu qabu jedhee qabsa'aa ture Finfinnee keessa. Waayuma kanaatiin mana hidhaa baay'ee galee ture kan du'ees achuma keessa miidhameetu maqaan keenya kan hunduma keenya afaan Oromoo ture garuu mana barumsaa Amaariffaa keessa waan barannuuf dhaqnee yeroo galmoofnu ijoolleen maqaa keenyaatiin kolfu barsiisonni illee nutti qoosu. Ani kan irraanfadhu barsiisaan tokko ijoollee wajjin yeroon taphadhu Caaltuu Luaraadaa naa jedhee illee beeka. Waan ta'eef jechuun ijoollee keenya irra immoo hojjechuun qaba jedheen yeruma sana jechuun danda'ama. Maqaan koo jijjiiramu wanti jedhamu qabadhee obbolaan koo garuu baay'ee qaana'uu baay'ee mana barumsaa deemuu jijjiiramu. Maqaan isaa illee jijjiiramu hin jiru. Doorsisuu qofa osoo hin ta'in bakka akka jibbanii godhan maqaan isaanii akka jibban godhan. Kana jechuun ijoollee xixinnoo miti kan godhan barsiisonni isaanii maqaan keenya yeroo waaman qoosanii waamu waan ta'eef barattoota ni kolfu waan ta'eef obbolaan koo mana barumsa deemuu jibbani. Achiin bakka maqaan isaanii jijjiirame. Amma iyyuu jijjiiramee jira moo achuma jira? Jijjiiramee obboleessa koo amma hin jiru darbeera. Obboleettiin koo jirti maqaan ishee kaasee mucaa koof kenneera waan ta'eef jijjiiramuu danda'u. Kan hin dhagee maqaa kee Caaltuudha konkolaataa keessattuu jirtu hiika maqaa keetii si gaafatee ati hiika maqaa isaa gaafattee deebisi walii deebistantu jira. Dhugaadhaan. Ani dhageera dubbachuurra meetu mudaa wantoota keenyatti. Yeruma sana obbolaan koo yeruma jijjiiran galgala galee abbaan koo maqaa kee jijjiiruu barbaadda atillee naan jedhe. Yoo jijjiirinaan jette jedheen abbaan koof deebisee jechuudha. Kootu taa'e jedheen. Waa'ee eenyummaa, waa'ee Oromummaa, waa'ee afaan koo, waa'ee maqaa koo, waa'ee lafa keenya hundu sirriitti na barsiise. Achiin bakka ammaa Caaltuudha mani jedhee murteesse. Umuriin koo yeroo sana 8-9 ta'a. Achiin mana barumsaa yeroo nu fudhatan obboleettiin koo hangafa jirti turte. Ijoollee sadii baattee yeroo deemtu nama tokko isheen siin gargaaraa jedheen na fudhate. Na baatee እማ ስምሽ ማን ነው እንጂ ጫልቱ እንጂ አንቺን የመሰለሽ ልጅ ጫልቱ ይልሻል እንጂ ያንተ ስም ማን ነው? ዳንኤል ምን ማለት ነው? ትርጉሙን አላውቀው። የራስክን ስም ሳታውቅ ነው የኔን ስም ያንቺ ምን ማለት ነው? ትበልጫቸዋሽ እነማንን የሩማን እናንተን የሩማሰና ፖለቲኮ ሻንገፋ ናቴን ሰራነ ፉዳቴ አካሲትን ዴቪስ ጎቱማን ድሩማ ጅራችሁ ለተንፋቲካሴ maaliif beete yeroo waan tokkotti guddachaa deemtu biikii keessa galtee naan immoo itti jabaachaa deemta itti cimaa deemta. Dhugaadha. Xiqqirra galuun waa'ee kanarratti yeroo amma Meeccaaf Tuulamaa yeroo deemnu ijoollummaa keenyaatiin eenyummaa keenya teenneen dhageenyu yeroo namoota guguddoo yeroo barsiisan haasaan jaallannu walgeedhaan haasaan jennee nuti taphachuuf deemna. Sirba yoo dhageenne garuu bakka madarakeerra amma
yeroo dhiyootti viidiyoo adda addaa gadhiifamaa ture ani xinnoo ta'een achirratti re'uun sirbuun arge viidiyoo koo jechuudha eenyummaa koo oromummaa koon akkasitti akkan jaalladhu kan na godhe sirbootadhaan jedheen yaada maatiinis itti dabalamee jechuudha. Sirbi yeroo sana ammoo kanuma jechuun sanaa isaanis eenyummaa keessa barsiisaa sirbi sunis waan eenyummaati baay'inaan wanti yeroos macaaftu namni akkas fakkaata keessa oolla afaan keenya akka barannu nutti dheekkamu karaa irratti yeroo baanuyyuu nutti dheekkamu nu deebisu waa'ee kanarra yeroo haasa'u Lijaarii wajjin turre jechuutti isaan da'u turee dhufe yeroo dhufu afaan hin beeku Yaareed umuriidhaan immoo wal dhiyaanna waan ta'eef nu biraan badu achiin yeroo taphannu namoonni baay'ee isa jibban maaliif afaan hin dubbatu dhufee hin beeku haaraadha rifeensa isaarratti immoo kan fayyadamu callee adda adda jira ture isa jibbu booda dhugaa kan siin jedhu ammas kun ejjennoo kooti ijoolleen Finfinnee jiru baay'een eenyummaan isaanii otoo hin baratan afaan isaanii kan hin beekan garummoo bakka nuti Oromoodhaa jedhanii murteessanii kan ta'an jiru in deebisnan jedhee yaada. Garuu wal argitanii jechuun amma nan beeka numtiyyuu nan beeka namooti baay'een jiru. Garuu haala ittiin wal argitan waa faamaa mijeessitan qabdu maaliif beektee warri biyya kana keessatti dhalatanii guddatanii wal sodaatu. Hiriyaan isaanii baay'een isaanii warra afaan Amaariffaa isaan kanadha. Kanaaf jecha wal sodaatu. Meeshaan immoo waan akkanii waa yaaddan qabdu. Yaadota hin ta'in jalqabneerra isaan baay'ee amma biyya keessa hin jiranii biyya ala jiru yeroo dhiyootti garuu wal arginee waan haaraan tokko jira jechuudha niyyatti. Deemaa jirra. In deebisnaa jennee yaadna. Yeroo macaaftuu lama sana keessaa namoota yaadattu qabda namoota fakkeenya faasii ta'an. Jechuun wanaa godhe xinnoo keessi kun na tuqaa namoonni baay'ee jiru isaan baay'ee darbaniiru. Usmaayyuu Musaa fa'aa Zarihuun Wadaajoo fa'aa kan jiranis jiru biyya alaa jiru Jawwee Boraa nuuf waan baay'ee kaffaleera jechuun nuti yeroo guddannu dubartoota baay'een torban Jawwee jedhamna turre. Nu eega gaardiis abbaas obboleessas ta'e dhiironni ijoollee kana tuquun qabani jedhee akkamitti akka nu eegaa ture inni irraanfadhu. Nama meeqa baay'ee nama meeqa jechuun lakkoofsaatiyyuu fidhuu hin dandeenye walloolee warreebe asitti nu ijoolleen kun tuqina guddatan sammuun keessaan isaaniin hin balleessina jedhee as nu geesseera galata qaba isa qofa miti waamiin fixu. Macaaftuu lama yeroo sanaa guutummaa. Oh my God. Jechuun waan baay'ee na yaadachiiste. Bareedaadha. Wanta eenyummaa keessa barsiisu ganamumaa kaasteeti jechuudha. Qunceen ganama jiisanii hin goddus hin cittus. Har'aa ijoolleen keenya akkuma qottiin guddisan jedheen jalqabeera. Mee akkam ijoolleen keenya akkuma itti guddatte sanatti jiru moo jechuun amma xiqqoo isheellee hacuuccaa waan akkasii hin jiru waan afaanii kun waan maqaa maal kun mee akkamiin jiru ijoolleen kee? Ijoolleen koo Amaariffaan beekanii turan amma garuu baraa jiru. Afaan isaaniin kan afaan Oromootiin lamaan isaanuu sirriitti qixxee godhanii haasa'uu danda'u. Amma rakkoon ijoolleen jechuudha. Ijoolleen afaan baruu dadhabu rakkoo maatiiti moo rakkoo daa'imman sanaati? Rakkoo maatiiti. Maalidha ijoolleen afaan hiikuu kan danda'an maatiirraa mana barumsaa itti aanee dhufa. Yeruma afaan hiikan amma na jechuurra kam jechuurra kootu yoo jedhan hodhu ankaa jechuurra hodhu yoo jedhan afaan barsiisuu danda'u. Namoonni baay'ee garuu naannoo itti kan fayyadamu mana keenya keessa balbala erga gallee waan biraan jiru ture. In beek amma ala ba'anitti waan tokkoon dhaga'anii ture. Amma mana barumsaa erga galan afaan baraniiru. Kanaaf ijoollee kee akka kee ofii kee guddatti caalaatti barsiisaa jirta jechuudha. Dirqama. Jechuun dabarsee darbuun. Maatii ijoollee isaaniif moo waan jettu daawwattoota keenyaaf dabarsi. Yaa'u maatii ijoollee keenyaaf kan jechuu barbaadu maatiin afaan qofa miti barsiisuu kan qabu. Amma afaan keenya dubbatanii garuu waa'ee eenyummaan isaanii kan hin beekan takka lama miti waan ta'eef
waa'ee afaan isaanii qofa osoo hin ta'in waa'ee eenyummaan isaanii waa'ee oromummaan isaanii waa'ee lafaa isaanii iyyuu sirriitti itti himanii guddisuu qabu. Jedhi maaliif yoo jette waan dhugaa waan ta'eef soba mitim kan barsiisaa jirru kan jiru kan turedha kan barsiisaa jirru waan ta'eef maatiin dirqama isaanii ba'uu qabuun jedhee yaada. Manni barumsaa jalqabaa maatiidha. Hayyee. Egaa ati barsiistuudha. Mee haalli baruuf barsiisuu akkamii? Keessattuu akka Oromiyaatti Finfinnee dabalate. Haalli barsiisummaan amma ani kutaa Amaariffaa irratti hin barsiisa. Kutaa lamaan isaa garuu mana barumsaa keenya keessa argama. Afaan Oromoos Amaariffaas barsiisna. Poolisii adda addaa wanti jijjiiramee jira. Uummanni xinnoo hin galle. Ani kanarra kan jechuu barbaadu ijoollee olmaan daa'imman irra kan jiraniif isa amma faayidaa qaban jedhee yaada. Maaliif yoo naan jettee isa sana maybe afaan Ingiliffaa dirqama barsiisuu otoo hin ta'in ijoolleen firii ta'anii barachuu barbaadu bilisanii deemuu qabaachuu qabuun jedhee yaada. Amma yoo qabaatan tola baratu. Maaliif amma dhugaan kansitti immoo foobiyaan Ingilishii nama tokko lama irratti miti kan jiru. Barsiisonni sodaatu Ingiliffaa dubbachuu. Maaliif yoo jette kaleessa umurii sana irratti kan uumame kana waan ta'eef afaan isaaniitiin akkuma barbaadanii haasa'anii fedhiin isaanii ibsanii barachuun isaanii waan guddaadhaan jedhee yaada. Maaliif sammuun isaanii bilisa ta'ee achitti yoo ga'an waan takka isaaniif hin ulfaatu jedhee yaada. Amma garuu Ingiliffaa irratti achi jeneraal saayinsii jenne maal jenne achitti yoo cinkisiisne humna isaanii achitti fixanii guddachuu hin danda'an jibbuu jechuudha. Waan ta'eef poolisii isaa amma irratti kanaan gaariidhaan jedhee yaada. Maybe hanqinnis jiraachuu danda'a. Isa immoo barsiisummaan irraa waan fayyadamtan qabdu faayidaa qaba barsiisummaan. Callistanii jechuun ofii keessanii amma fakkeenyaaf barsiisaa yeroo jedhanii ofiisaati dungoonni ofiisaa ifeet ofii nama ifeet ofiisaati dhaamaa deema. Akka dhuunfaa kootti barsiisummaa irratti faayidaan argadheerra hin jedhu faayidaan sammuu koof argadheera. Ijoollee irra waan arguuf nan gammada waan ta'eef faayidaan koo isumaan jechuun barbaada malee barsiistuun ergan ta'e waan argadhee hin qabu. Garuu oomishteetta. Isa caalaan jedhee yaada. Irra caalama kanatti beekamtu yoo shubbisa daa'imman kana afaan Oromoodhaan shubbisiisuuni fuula sooshaal miidiyaa keessatti tiiktookii kanarratti afaan Oromoo malee hin sirbisiistu ijoollee kan jedhan illee jiru. Barattoonni achi keessa jiran Oromoo qofa. Oromoo qofa miti. Sababa baay'ee ijoollee sababa baay'ee jiru achi keessa. Kan sirbinus afaan Oromoo qofa miti. Saba Itoophiyaa guutummaa jechuu danda'ama. Kan Gaambeellaa naafuu Tigiriffaa, Ingiliffaa, Guraageeffaa hunduma sirbina. Garuu akka fedhi kootti sooshaal miidiyaan kun kan dhuunfaa kooti waan ta'eef kan barbaadeedhaan kan maxxansu malee maybe miidiyaa adda addaa dhufaniis waraabaniiru hundumaa itti sirbina ijoollees hundumaa barbaadanii sirbu. Garuu sirrittiin nan barsiisa. Daawwattoota keenya turtiin barsiistuu Caaltuu wajjin gochaa jirru akka tufeetti jira. Viidiyoo isheen barattoota daa'ima kana waliin bashannansiisaa turte keessaa tokko simbiraan geenya haga xumuraatti nu wajjin turaan afeerraa kooti. Himala fagoo arooressa jennaan amuree sararee sanyiin koo leenca abbaan koo kormaa alagaan nannaaltuu nam mormaa abshiir jooraagoo maqaan keetiidhaa lubbuu koo kaffalee si fidaa mudhii kee hidhu irree jabeessii hundee kee tolfadhuu fageessii. Daawwattoota keenya walitti deebinee jirra. Egaa akkuma argitan viidiyoo kanarraa namootni tokko amma namootni nu malee warri jedhaman jiru namootni afaan tokko aadaa tokko amantii tokko jedhaman jiru garuu isheen kan dhuunfaa ishee irrattidha kan isheen gadhiistu sooshaal miidiyaan immoo kan nama dhuunfaati kanatti irratti maxxansitu waan barbaaddedha. Kanaaf isa isheen afaan Oromoo isa hojjette gadhiifte arrabsoonii fi jechoonni tokko achirratti dhaadachaa jiru.
walumaa galatti immoo dhaamsa kana irratti isiniin jettu qabdi waan ta'eef gara isheetti sin dabarsa. Mee namoota ati afaan Oromoo malee akkasin gootu maal jedhan torbanuma kana keessallee viidiyooti gadhiiste jira kana jalatti namootni tokko waa jechaa turan. Mee jara kanaaf gorsa laattu qabda? Mee biyyoo naaf eeyyamame isaan kan naaf barreessaa jiru Amaariffaa waan ta'eef Amaariffaa dubbachuu yoo hin danda'e yoo dhaga'uu danda'an Amaariffaatiin yoo naa eeyyamame Amaariffaatiin isaaniif itti hima meebii miidiyaan keessanis yoo ilaaluu danda'an jechuudha. Naaf eeyyamama. Maaliif miidiyaa kamiyyuu diinni isa ta'u firrisi in laala waan keessa argatu qaba waan ta'eef. Dhugaadha. Galatoomii carraa naaf kennameef ያው በቲክቶክ ፔጅ ላይ የተለያዩ ነገሮች ስለጥፍ ወይም ሳሳይ ኦር ከልጆቼ ጋር ስጫወት ሊሆን ይችላል የተለያዩ ነገሮች ይሰጡኛል ከሚሰጡኝ መልካም ነገሮች በጥቂቱ የተለያዩ ማስፈራሪያዎች ስድቦች ማለት ከአንድ ሰው ከሚባል ፍጡር የማይጠበቅ ስብዕና የሚታይባቸው ነገሮች አሉ እንደ መምህርነቴ በዛ ስብዕና ደረጃ ወርጄ ማውራት አልፈልግም መልስም አልሰጥም ግን ቢታቀቡ ጥሩ ነው ደስ ይለኛል ከዛ በተረፈ የግል ሶሻል ሚዲያዬ ስለሆነ የፈለኩትን መምረጥ መብቴ ነው ከዛ ባሻገር ለልጆቹ ሁሉንም ነው የማስተምራቸው በቀለምም በአርትም በሁሉም ቋንቋ በሚፈልጉት ምናልባት ያልተረዳችሁት ነገር በኦሮሚኛ ብቻ ነው ወይ የምታስተምሪው አይደለም ሁሉንም አስተምራለሁ መታችሁ መጎብኘት ይቻላል ከዛ በተረፈ ይህ የግል የሶሻል ሚዲያዬ ስለሆነ የምፈልገው መለጠፍ ደግሞ የሚከለክለኛል አይመስለኝም ምናልባት አዳምጣችሁ ከሆነ አመሰግናለሁ ስላዳመጣችሁ ገለቶም akkuma jette waan irraa badde kun miidiyaa dhuunfaa ko waan ta'eef ani wannan barbaade maxxansuu fi mirga kooti ani immoo akka keessan jechuun namoota si arrabsan duukaa buutee yoo arrabsite waliin caaltu sa arrabsu sana wajjin kanaafi ani isiniin hin arrabsu wanta nu hojjedhu immoo miidiyaalee gurguddaan iyyuu dhufanii waraabaniiru baay'inaan afaanota gosa hedduudhaan ijoollee kana bashannansiisaa ijoollee kana bashannansiisu immoo sammuun isaanii firii ta'ee akka isaan barataniif isini galeera warre afaan amaaraa xiqqoo isin rakkisu yoo jiraate akkuma koo akkas mee akkuma itti shubbisa yeroo macaaftuu lama kana achi shubbisaa turte erga barsiisummaa jalqabde immoo mana shubbisaa seenteeti immoo amma yeroo shubbisa kee kana ilaalu namni wanna kana dura leenjite wayidha ka fakkaatu mee muuxannoon kun akkamiin dhufe yoo danda'ame motu kaanee mayyuu lama ta'anii rakkoon qabu natti tola leenjilleen qabu garuu yaaleen ture waggaa 18 duradha kutaa magaalaa Finfinnee keessa ባህልና ቱሪዝም አይ ቲንክ አላፍ ቱሪዝሚ ቤክሲሳ ወይ ባሴ አችን ዳቄን ጫሉማን ጀዴ ዶርጎሜ ዳርቤ ዳርቲንክ ዮኒ ኮጂን ዴሜን አናቆፋ ዳርቤ ዱረዩ በረቴ ተናን ጀዳን ይሳን በራኔ ዳቄን ገልማዬ ጂአቶኮፍ ኑ በርሲሳኒ አችን አች ኬሳ ቆርማታ ዱፌ ቆራሜን ዳርቤ የሮ ዳርቡ ሌንጂ ጂአቶኮፍ ሌንጂኑ ኬናኒ አችን ቦዳ ባንዲ አዳዳ ኬሳ ነው ፈጫሰን ጀቹላ የሮ ሰናን እሰነገይ ክቡር ዘበኛ በከጀዳሙትና ባንኮፍ ዳቂ አባንኮ ከሰከስቲን ገልማ ከስ አችኖን አንጀዴ አማ ወታደሩማን ሌንጂውፍ የሰዳ እንዴም ተናንጀደን እንጀ ኮት ና አጄሲቲ ዴሚና እንጀ ማቸቹን ወራኑፍ ሚቲ ከንዴሙ ሌንጂ ኦፊ ኬኛ ፊኮ ፈየደሙ እንደንዳን ጀዲ አባንኮ ፋመንሲ ሶጃቹ በርባዴራ ዴሙ አቺን ዮናኒ ዱኤ መሌ ዋና ከስከሰ እንጋልቶ ነደ ኢሳ ወታደሩማ ዲሲቲ ሲርበ ወንቲ ጀዳሙ ከሰን እንጋልቶ ነደ ስላ ካለማ ቦሮንቂ ፊ ቀለማ ባት የሆነ ክላሽ ገት ይተረካተ ይርታቸው ሜ አየሮሰን ባንዲ ሰነ ከሰን ቱርቴ ሞንባቴ በቃ ከልማይ በቃ ሲነድደን አፋፌ ijoolleen garuu deemaniiru na wajjin kan turan deeman kana cala muuxannoo dha jechuudha ay waan kana waan guddaa kan hojjate akka shubbisu akka kan godhe baandii gadaa fi
saglan Booranaa aadaa yeroo balleessinuyyuu bakka kanatti akkasitiin jedhamu nuti amma miidiyaa irratti argine hin jannaachiidhaan isaan faashiniif jedhani aadaa keenya keessa waan akkasiin jiru hin jedhinaan jedhu achiin hin deebinaa jechuudha. Achi keessa turte ta'u? Turoo san ta'in ji'aatiin qopheessuu nuti naaf. Jechuun maatiinis yoo hafe dhaqnee balbala irratti dhaabbanne abaluu faana waamaa jennee nu beeku nuti hin kaffallu jechuudha. Beekamtanitti abbaa biyyummaa nu yeroo sana yoo jiraachuu. Amma gaa yeroo daa'ima kana wajjin akkas walii wajjin shubbistu walitti dhufeenyi keessan barataa wajjin akkamidha? Dhugaa akkasitti immoo ammadhaa bilbilli koo kan bane kan ijoollee dhisi maatiin na rakkisu. Ati haafnaan hin fiidu naa jedhu. Haafu manatti haa taa'u naa jedhu. Maybe mucaa sana barataa kutaa koo ta'uu dhisuu danda'a. Maaliifi ijoolleen baay'een dhiyaadha. Boqonnaa wanti jedhamu hin qabu jechuun boqonnaa yoo hin qabaadhes isaanuma gidduun ta'a. In sirbinu ibsaadha yoo dhabne lafa taa'ee isaan wajjin nan haasa'aa nan taphadha waan barbaadanii natti himu hin kolfina kana jaalatu ijoolleen waan ta'eef balbala irratti nis hin jirtu barsiisuun hin jirtu waan ta'eef haa deebinuyyuu kan jedhu jiru. Kan ammoo kan fide ijoollee ittiin dhiyaadha. Kana garuu mana barumsaa keessa qofaa miti akka maatii qophii maatiis yoo jiraate ani ijoolleen kan maatii guutu sassaabii kutaa tokko keessa galee isa wajjin hin tura maaliif ani ijoolleen jeeqxanii maal yeroo jedhaman dhaga'uun barbaadu. Jeequmsa hin jedhamu. Haalli kee wal kabajuu kun? Wal kabajuunis akkasuma nuti barsiisna. Amma ijoollee xixinnoo akkas jedhee arrabsi yeroo jedhaman arrabsu. Ati nama arrabsitu taanaan sirraa baratu. Kanaaf ani amma ijoollee fiyyuu arrabsuun hin baasu. Namoota yeroo wal lolan na'eem ijoolleen barbaada. Yeroo boqonnaa isaanii bakka hin taane itti fiiguurraa yookaan wal ari'anii kufanii cabuurraa gara keetti fiiguu jechuudha. Dhugaan akkasitti kan jalqabees mana barumsaa mootummaa ergan dhufe kan jalqabees isaan sassaabee qabuufi. Maaliif barsiisota bakka boqonnaa kooti jedhanii yaadu istaafii taa'u inkufuu dhagaa darbatu maal bakka waan baay'ee jira warreebu achin sirba banii gidduutti yoon dhaabbadhe hunduma isaanii dhufanii ana bukkee taa'u waan ta'eef waan biraas. Egaa akkuma maatiin tokko gaariidha jabaadhu barataa koo yootiin jirtu ta'e hin fidu jedhanii namoonnis morman immoo hin jirani? Hin dhabaman. Akkasitti afaan baasanii dubbatanii garuu hin beekan. Akkasuma amma namoonni kan jedhan sooshaal miidiyaa irratti isaanitti kan dhigamu jira. Garuu isaanis achirra kan balleessoo achirra kan jiru qofa ilaalu. Guyyaa tokko turan jedheen kan agarsiisus jiru. Booda dhifama kan nagaafatanis jiru. Nuti akkasii iyyaanne jettaniin dubbatina ilaalaa dura jennee kan deebisnus jiru. Kanaafi yaadi gamlachuun jira jechuudha. Garuu itti siqnee itti himnee agarsiisnee deebisna. Egaa nati yoo xiqqaate naannoo waggaa 14 barsiiste jettee yaada. Isaa ol 14 ol. Mee akkamii waggaa 14 kanatti wantootni si mudatan mudannoo adda addaa jiru? Mudannoo kan cimee mudateen beeku garuu mana barumsaa kan dhuunfaa koo qaban ture. Waayuma dhuunfaa kootiin. Namoonni nama fakkeenyaaf waggaa 10 jechuun baay'ee xinnoo miti baay'ee guddaadha. Namootni guddatanii bakka gaarii ga'anii argite jira. Ijoolleen koo yuunivarsiitii kan jiran jiru. Amma immoo biiroos bananii sooressa kan ta'an jiru. Deengaddasa tokko naa bilbile. Waan si argeef baay'een gammadeera. Safara keessan biiroo baneera kottu na daawwadhu nan jedhee yeroon dhabeen deemne baay'een gammadeera. Maal hojjetaa gorsa. Maaltu sitti dhaga'ame yeroo amma barataan ati barsiiste si galateeffatu yookaan immoo kottuuti ija bu'aa hojii keetii ilaalisiin jedhu. Jechuun ibsuyyuu natti ulfaata. Maaliif yoonaan jette nama tokko kan yaadu ati asuma jirta isaan si caalanii deemanii kan naa jedhu jiru.
hojiin koo kan jaaladhu kanaaf nagadii ta'anii akka hafan yoo hojjedhe immoo maalan hojjedhe kanaaf baay'een gammada isaan qofa tokko kan dhaabbatu silas firii ija baasee dhugaadha kanaaf ani baay'een gammada dhugaadha ammoo isa wajjin deemee biroo isaas ta'e viidiyoon gadhiisan jedhee yaada. Egaa daawwattoota keenya turtiin keenya ammallee akkuma itti fufeetti jira. Etuu kana keessaa hin beekne ammayyuu viidiyoo keenya walitti deebinee jirra. Egaa barsiistuu fa'aa waliin waan nama barsiisus nama bashannansiisus muuxannoos waliin hiraa jirra. Isinillee aga xumura qophii kanaatti bakka tokko deebinaa nu daawwadhaa isiniin jenna. Egaa barsiistu ammas inni shubbisiistaa ijoolleen kun shubbisallee si waliin shubbisu. Shubbisa qofaa miti jedhee mayyaada wantoota isaan fayyadullee waan dabarsitan qabdu. Mee qabdu waan ijoolleen kun baruu qaban. Kana dura immoo akkuma dhagee wantoota aadaa kana barsiisan illee itti dabaleen barsiisa ijoollee kana nan barsiisa itti yaaddee turtedha. Mee waa kana waarraa dubbadhu. Maybe amma ani mana barumsaa mootummaa keessan argama. Akka yaanni koo deemaa hin jiru. Waaqni yoo na gargaare akka dhuunfaa kootti mana barumsaa kan dhuunfaa koo ijaaruuf yaalaan jira. Yoonaa milkaa'ee isinis waaqa naa kadhadha. Sumira irraa nu yaadaanis kadhannaanis. Amma garuu achuma keessaa bakkuma jirutti aadaan isaanii qofa miti. Ijoolleen kennaa qabu. Kennaa adda addaa qabu. Akkamitti baasnaa jechuun nuti dhugaadhaan har'a qubee qofa barsiisnee doktara qofa akka ta'u barbaanna miti. Nama tokko doktara qofa oomishuun qabu. Ogummaa adda addaatiin ba'uu danda'u ijoolleen waan ta'eef amma kennaan isaanii itti fayyadamne baasuu irratti ittiin hojjechaa jalqabeera. Akka ogummaa kootti akkuma hin danda'e shubbisa sagalee fi aartii kaasuun jalqabneerra gubbuma kana sana keessa. Sigaasa beekta tibba irreechaa sana gaaffii daa'imni tokko si gaafateetu jira jedhani waa irreechaa irratti. Irreechi kan Oromooti jedhee wanta naasee jira. Mee ibsi maal akka inni jedhee mucaan sun maal jedhee isin maal deebistaniif? Maal ta'eesete ganama saarvisirra boonee yeroo gallu ijoolleen gara kootti fiigu. Ganama balbala irratti maatiif boru mana barumsi hin jiru jedhanii itti maa deebisaa jiru. Booda barataa kutaa koodha. Fiigee dhufee na dhungatee nagaa na gaafatee mis naga koo timirtee lamnaan jedhee. Maaliif naan jedhee isa tokko immoo jedhee yeroo na gaafatu bor karaan hin cufamaa. Maybe nutis dhufnee isin barsiisuu hin dandeenyu konkolaataa dhabnaan jedhee waan baay'een itti hime. Booda እንዴ ለምን እሱ እኮ የኦሮሞ ብቻ ነው ጀዴ የሩ መንሰን ነኤም ባየን ነኤ አጆሌ ከነቤ እኮ ከስቸቹ ደንደው እንጀዴ ጀቹዳ ገሩሞ አኒ ብሊሳን ሳንፍ ዮን ዲያዶ ዋን በርባዳኒ ጀዱ እንሶዳታን ከናፊን ዳገየ ማለ እንዱባቱ ቶሬ አማ በርሶታ ቢራፊን ጀዳን እቺና ጀዴ የሩ መንሰን ቦርሳ ኩምባ እንቡስኒ አቂ ሀረ ሂሪራ ናጋዲስቱን ጀዴ barsiisota lama nadiiduu akka diduu jedhan. Booda waan barsiisuun qaba barsiisuun dirqama koo waan ta'eef har'a darbuun qabu. Maal barsiista yeroo barsiisuun dhageessu waan ta'eef maal akka barsiisu isinitti himuun jedhe.
booda caffees viidiyoo guutuun hin gadhiisne waan baay'eedha kan barsiise jechuun dhugaa kansitu anis guyyaa sanatti aareera yeroo nadiduu yeroo yaalan baay'een aare maaliif jibbuu barsiisu jedhee jechuudha. Jin waardiyyaa keenyaaf dhaqeen maal eessayyuu haa ta'u caffeenaa barbaadan jedhee. Booda isaanis baay'ee na jaallatu waardiyyoonni keenya dhaqanii naa fidanii jin hiriira irratti hin bahee jalqabee gaafiinis adda adda jiru turan hin baasnee viidiyoo sana irratti. Waa'ee amanaa jedhee akka barsiise miti yoo beekan yoo isaan keessa isaanii yoo jedhan mirga isaaniiti ganii ani hin jenne maal akka ta'e garuu baradhee darbeera kanaaf ijoolleef barsiiseen darba ijoolleen akkas ilaalcha akkasitti qabu jin mucaa nu hoggana kan jiru mucaa keenya jira afaan oromootti sirriitti nitti hime mirga keedha kana barsiisuun seeraan alaan hin bahini naan jedhe rakkoon qabu maal akka barsiisuun nan beekan jedhin itti fufee ijoolleef nitti hime jin viidiyoon gaddisee jechuudha. Viidiyoo irratti yaa akkuma argitan komentii baay'ee jira ture miidiyaa adda addaanis maqaa koo baasanii fannisaa turan. Jechuun amma ati kanatti barsiiste waan nu haqaadha kun. Qaamni mootummaa iyyuu gaafa irreechi kan sabaaf sablammiiti. Maaloon akkas jedha waan ta'eef ati immoo gaaffii barataan tokko gaafate deebisuuf hin dirqama. Eeyyee isa qofa miti ani karoorri koo miti yeroo sana barsiisuuf karoorri koo isa caalatti ture. Maal karooreen ture ijoollee keenya akka mana barumsaatti miti akka ijoollee xixinnoo maatiin baay'ee kan amanan anaaf yoo ta'e eessayyuu yoo fudhadhee akka naa kennan jiru ijoollee sana fudhadhee bakka irreechaan fudhadheen barsiisaa agarsiiseen barsiisan jedheen ka'een ture achiin haalli nageenyi sodaachisaa ture waan ta'eef hiriyoonni koo natti dheekkaman akkasiin ta'uu qoy tasgabbaa'ii oobsii amma miti maal na jedhanii natti habsisanii malee garuu wantichi baay'ee waan bareedaa ture beekte konkolaataa tokkoon barattoota keessa na fuute yeroo jaarsi eebbisu maal akka jedhu abbaan gadaa yeroo eebbisu maal akka jedhu bishaan sana namoonni tokko itti waaqeffatu ispoonsaras argadheen ijoolleen xinnoo fudhadhee ijaan arganii tuqanii maal akka jedhamu dhagaanii achi fudhadheen barsiisan jedhee murteessee galmeessee maatii wajjin walii gallee ture. Ama barsiisonni anaaf sodaatu. Ijoollee yoo sitti midhaman yoo akkasitti waan yoo ka'ee maal itti gaafatama maal. Oromoon xiqqoo safuu waan qabuuf ani ijoollee akkasii daa'ima akkasii fudhadhee jira jettee yoo karaa naasaa kaa'ette inuma siisaa akkam yoo ta'e xiqqoo sodaanni. Akkamitti akka ta'u yeroo yaadu egaa hinaaf guyyaa tokko yookaan gaafa akkuma jette mana barumsaa mataa keessa na eegaltu gochuu dandeessa. Kanaaf barsiisteetta jechuudha agarsiisteetta. Nus viidiyoo sanarraa xiqqoo daawwattoota keenyaan geenya yoo eeyyamamtu taate. Daawwattoota keenya ammallee irra deddeebinee isin biraan ga'aa jirra sagantaa keenya muka irra xumuruutti fidaa jirra. Akkuma jennee sagantaan keenya xumuratti deemaa jirti eessayyuu hin deebinaan hin nuffina nu caqasaa isiniin jenna. Mee barsiistu sii fi barattoota kee gidduu walitti dhufeenyi jiru akkam amma fakkeenyaa fi daa'ima sana xiqqoo kan walirra caccaalan jiru daa'imni mee akkamidha karaa ijoollee durbaa isheenis haa ta'u dhiiraanis rakkoo walitti himachuudhaan wantoota tokko wal mariisisuudhaan. Wal mariisuu qofaan osoo hin ta'in ammaanii uffata bareechiseen uffadhee maal karaa deemuu hin danda'u. Konkolaataa akkasisaa ta'anii eessayyuu barsiistuu jedhanii narraa ba'u. Kanarra waan jibbuun qabu baay'een gammada. Maatis yeroo gammadu nargu baay'een natti tola. Qofa osoo hin ta'in ijoollee amma mana barumsaa mootummaa yeroo jiraadhu keejirra barsiisne dabarsinaa gibbii bira deemu. Maybe walga'iidhaafis haa ta'u achi yeroo deemu bakka maal jedheensi ibsaa wayinii jechuun barsiisota adda addaa deemaasi jedhanii ari'u. Qoy dhiisaa naa gaafatan naa soofsisaniin jedha. Hunduma isaanii dhungatamuu barbaadu. Kumas kuma lamas haa ta'anii nan dhungadha. Jaalala guddaa horatteetta. Eeyyee nan dhungadha. Achi dammoo naan jedhu barsiisonni natti aru. Aboo dhiisii bakka kootu deemi maal naa jedhu. Isaan irra wanti caalu hin jiru.
qofaa miti erga ba'anii erga guddatanis rakkoon isaanii irratti ga'ee dhufanii kan na haasofsiisanii rakkoon isaanii walitti ta'anii kan hiiknu maatii wajjinis wal dhiyaannee rakkoo ijoollee kan hiiknu jiru. Amma manni barumsaa dhuunfaan hedduun jiru magaalaa kana keessattuu gara magaalaa Finfinnee kana. Namootni manni barumsaa hedduun kan si waamu hin jiru kottu jedhee. Jiru. Kan dhuunfaa gara mana barumsaa 6 na waamaniiru. Maal hin deemin? Ijoollee mana barumsaa mootummaa kan jiran baay'ee nama raru. Qarshiisaa osoo hin taane ijoollee si waamu. Eeyyee ay hin danda'u amma ganna hin cufama miti. Hin danda'u haafoon yeroo baay'een nan bu'ama. Jechuun waan baay'een isaanii yaada jecha isaanii yaadimsa isaan keessa yeroo ooltu barsiisuu qofa miti rakkoon baay'ee argita rakkoon baay'ee dhageessa isaan gidduu dhaabbachuun kun baay'ee natti tola waan ta'eef hiikuuf yaaluun koyyuu amma mana barumsaa dhuunfaa yoo deemte rakkinni hin jiru. Konkolaataa mataa isaan dhufanne kaan. Ani miila kootiin deema isaan konkolaataa dhufu kanaaf wanti hiikuun qabu barsiisuun malee. Na barbaadan malee maal akkan hiikaa jiru asitti hin beekani. Kanaaf asitti turuun kun filannoo kooti. Egaa akkuma jedhee sagantaa keenya xumura irratti fidaa jirra. Mee waan haaraa waan qabattee dhuftu jira? Wanti nuti hin beekne daawwataan keenya illee hin beekne wanti dhufaa jiru jira? Eeyyee. Nutti himama moo barsiisuu keenya bara? Ay yeroo sana yeroo eeyyee wayyaa akka milkaa'u qofaa waan nu gargaartu yoo qabaatan hin dhufna. Anaan dhositee natti himtu waan isaa booda. Sitti mun danda'a rakkoo. Nama tokkotti himan. Rakkoo qabu. Neeginaan inni mun. Isaaf iccitiin godhee nitti hima. Ani immoo dhossee isinitti hima. Yoon isinitti himee natti himtu. Egaa akkuma jedhe dhumarra keenya jirra mee dhaamsa akka maatii barataa fi uummata Oromoo qabdu. Dhaamsi ani qabu maatiifis uummata Oromoofis qofa otoo hin ta'in jalqaba barsiisota hafiin qaba. Barsiisota maal jechuun barbaada nuti reebamnee guddannee ijoolleen amma reebamuu qabuun jedhee yaadu itti himnee amansiisu itti agarsiisnee barsiisuu irratti yoo hojjenne waan gaarii waan guddaa fiduu dandeenya jedhee yaada. Kana adaraa isaaniif jechuun barbaada. Maatiif jechuu kan barbaadu maybe akka eenyummaa yookiin akka Oromummaatti Finfinnee keessa amma namoota Oromoo kan ta'an afaan isaanii kan beekan eenyummaan isaanii kan beekan namoota ciccimoo jiru ijoolleen isaanii garuu afaan isaanii barsiisan jirani. Kanaaf afaan keenya barsiisuu qabdu dirqama keenya waan ta'eef dirqama qofa otoo hin ta'in afaan keenya guddisuus bal'isuus kan dandeenyu ofii keenya waan taaneef gara ijoollee keessanii dabarsaa jechuun barbaada. Egaa yaada kee dhaamsa kee dabarfatteetta dhumarratti immoo nama galateeffatti yoo qabaatte akkasuma immoo namootatti balleesseera dhiifama jettis yoo qabaatte yoo jiraate. Balleessellee beekan jedhee yaadu maybe garuu ani otoo hin beeku yoon balleesse dhiifama abaluu jechuun danda'u dhiifama naa godha. Galateeffachuu kan barbaadu isaanis lakkaa'een fixu jalqaba injiru malee abbaa kun galateeffachuun barbaada isa olii waaqa galateeffachuun barbaada. Jaarsolii waldaa Meeccaaf Tuulamaa hundaaf kan jiraatan hundaaf kuni firii keessani kun dadhabbii keessani waan ta'eef baay'ee galatoomaa isinii jechuun barbaada. Jawwee bakkuma jirtu qofaa miti obbo Birahaanuu Baqqalaa Girmaa isaan kana jechuun Saglan Booranaa ijaaranii kan turanidha. Isaanis galateeffachuun barbaada. Infitu waami. Hiriyoonni koo jirtu Hawwii Seenee hundi keessan Mo'ataa Magarsaa hundi keessan bakkuma jirtan isiniin jaalladha galatoomaa naa jiraadha. Egaa namoota akka sila jette wal agarra jette sana gidduutti illee dhufnee akka argamnee isin yaada keessa isin irraa fuunu abdii qabna wantoota haaraa qabattee dhufaa jirtu sanatti illee biratti argamnee akka daawwattoota keenya biraan geenyus abdii guutuu qabna.
barsiistuu lafa fagoo deemtee dhuftee yaada bareedaa barsiisu akkasii waan nu laatteef hedduu galatoomne. Galatoomaasinis. Daawwattoota keenya turtii barsiistuu waliin taasifne kanarraa kanumaan goolabnee jirra. Torban keessummaa kabiraa qabannee isiniif dhiyaanna. Torban nagaa keessa jiraadha. Oromoof Oromiyaan nagaa taatu. Nagaatti. Gelon gella sisa gello Dina kenna sisa kerro Inguchachi laga jirbi Imbarbaannu gaariyama Olu taaliina tisirbi Sirba mormaana katorba Wale ya walalitu lencha wangoni bulchitu Wale ya walalitu lencha wangoni bulchitu Waleko Wale Ijaarsa nijara Ijaarsa bidru Singeessa Lafa goonni jiru Lolloona madibdi Akka garaan taatu Shiimala kee qabi Onneen ni raannaatu Waleko Hayyo mullu irti Ina feelle male Yeroo gaara jirti Ina garree male Daddabaa afaan karra Akka jeelchaa male Daddafaa hin galla Kashakashaa lolle Maal jedhee mallaame goonni Oromummaan hiika Oromiyaan biyyaa jedhe goonno Maal jedhee mallaame goonni Bilisummaan ifa Dangaa biyyaa eegaa jedhe goonno Maal jedhee mallaame goonni Sobaan irraa gina Dhugaa hin haalina jedhe goonno Maal jedhee mallaame goonni Gandummaan badiisa Ofittummaa dhiisaa jedhe goonno Siyaade maaloo nu siyaade Siyaade maaloo nu siyaade Siyaade maaloo nu siyaade Siyaade maaloo nu siyaade Haadha lootiyoo matan kooti Haadhaan boo gootu yaaboo Haadhaan barrii maaliif harriyoo Haadhaan barriyoo maaliif harriyoo Maaliif harriyoo Maaliif harriyoo Maaliif harriyoo Kan akkas faa godhee ila akkas faa